Kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya egaa har'a kan argamnu guyyaan irraa guyyaa jum'aadha akkasumas immoo ayyaana qileedha. Guyyaa ayyaana qilee kana keessatti daa'imman karaarra jiran walitti qabnee nyaachisuudhaan ijoollee barattoota wajjin taanee argamnee jira. Wajjiniin ayyaana dabarsuudhaaf walitti qabamnee jirra. Kanaaf nyaata nyaachifnaa uffata immoo akkuma argitan uffannis uffata hedduu jira uffata garaagaraa walitti qabnee fi jira uffata garaagaraa walitti qabnee fi nyaati qophaa'ee bishaan qophaa'ee isaanii wajjin dabarsuudhaaf karoorsinee jira jechuudha. Kanaaf egaa dhalli namaa nama gargaaruudhaaf nama ta'uu qofti gahaadha. Nuti keenya gargaaruu jechuun barbaada. Nu hordofaa. Jirtu? Jirtu? Ayyee baga jiraatan haa? Akkam isin? Nagayaami? Guyyaan irraa maali? Jum'aadhaami? Jum'aadha akkasumas immoo kiristaana biratti guyyaan irraa guyyaa ayyaana beektanii lamaan isaa walirra ooluun isa gaariidhaami. Ayyee. Eenyu maqaan kee? Ateenyudha. Galata. Yaadata atoo. Ateenyudha. Firaafisi atoo. Yaadata atoo. Ukkaas. Kattume. Suraatilishi abshir.
Bata, bata, bata. Bata, eh.